buleetanya maqaan kee eenyudha? Maarifaa. Maarifaa eenyuti? Maarifaa Shee Abdulaziz. Shee Abdulaziz eenyu? Shee Abdulaziz Shee Aliyyi. Shee Aliyyiiti. Dhaloonni kee eessa? Hancaar. Hancaar hargee lixa Hancaar. Hayyee gaariidha. Eessaa dhufte amma waggaa dhufte kana si dhukkubee dhufte jechuudha keenya. Baarree. Gaaraa dhufte jechuudha hudduudarra. Yoo eenyuun namni biyya irraa si fide dallaalli eenyudha maqaan isaa? Muhammad Oromoo. Muhammad Oromooti biyya irraa si fide. Achitti bira buutee yoo eenyudha karaa hudduudatti? Muhammad Yaniin qal'aa tokko. Ijoollee eessatti dhaloota? Ijoolleewwan caali. Ijoolleewwan caali. Hayyee achitti eessatti si dhukkube achumatti si dhukkube eessa biratti? Ichitti nan dhukkubne. Akkuma bishaan as baane Tigiree takka biratti na dhukkubee garaa baasan na qabee jalaa fi gubbaan na qabe. Samboodoo maallaqa sirraa buuseen? 35 gamatti qabuutne malee. Asitti immoo waggaa isa bira dhiite si tumee yookaan maallaqa si gaafatee jira? Asitti bakka amma qaxaabiritti. Qaxaabiritti? Hayyee. Maallaqa buusaa jedhanii nuqoanii maal gaafata galgala ganama ulee nuqoo jedhanii. Maallaqa buusii ulee si tume jechuudha. Telefoona sitti kanneen itti bilbilee. Haalonni natti kennee ceebu akkatti ofirra kaa'atiin itti haasa'e warri keenya akkasumara qabeenya hin qabu. Rakkoo akkasii jira waan ta'eef. Yookaas ichi baateellee yaman kee dargaddu malee baatee nani raabsu naan jaabbaan kiyya. Maal gaanachi yookaan. Kanaaf inni immoo si tumee maallaqa akka si buusu akka maallaqa rifatanii akka maallaqa buusan jaa si tumee jechuudha. Tumiinsa sanarraa dhukkubni harka keetii fi miila kee dalaguu hojii deekas dhukkube. Harki ceebuu ta'ana keessa na bu'e. Ceebuu tanarra si tume. Saabaasanitti harka kee dalaguu dide jechuudha. Achirraa akkasitti gad dhuftee gara sanaadhaa dhuftee karaa gubbaa guyyaa meeqaa turte? Achirraa fuunee gara mana hakimaa si geessine miti? Abbo alhamdulillah akkas taate. Duuba amma akkam jirta amma? Amma fayyaa rabbii galata. Aga hakima nageessan booda harkillee naa fayyina mucaa tokkollee dhufee asitti nishuu yokkuma. Homaa takka amma homaa takka fayyanadhe. Ala shaaraa gubbaa guyyaa meeqa turte? Guyyaa torba. Guyyaa torba turte guyyaa 8 si fuune. Eeywa. Amma haalli kee amma akkami ammaaf? Wayyaa dhufte? Hayyee. Gaariidha mucayyoon tuni akkuma asirratti mul'atu kanatti biyyarraa dallaalli baaseetii gara sa'aada gara huduudatti sa'aadatti qaxaabiritti ergee achitti tumanii maallaqa buusiganii harka kana gubbaa ceekuu gubbaa dudda kana keessa waan hadduu tumaniif harkaa fi miilli irratti dalaguu didee achirraa gara mana yaalaa fidanii sana'atti buutee shaaraa gubbaa karaa gubbaa guyyaa torba yookaan guyyaa 8ffaadhaa fuunee mana hakimaa geessinee achirraan amma fuunee akkasitti nama bira finnee as jirti. Dawaa asitti itti gurguraa jirra. Haala kanatti amma wayyaa jirti. Ammoo miidhaa hedduu turre nama miidhaa sirraan keessa. Gaafa ulee tumaan si eegale booda miila fi harki eessa si dhukkubame? Harki kunis? Atumarra jatuun dalaalati ganamatti inni galgala nutumee ganam atuma miilumaa fi harka kana narratti gadi haada'utu. Bakka makiinaa kenna. Miila fi harki dalaguu didee jechuudha. Hajaa tokko akkatti. Eeywa. Uleen suni hiddarra si tumame jechuudha. Hidda gubbaadha si tumame. Dudda gubbaa. Isaaf ta'a miila fi harki walumaatti wanni jaata akka dalaguu dide. Wanni harka bitaadha kun. Amma asitti gartee sukkuumachaa dawaa fudhachaa jirtu kanaan itti wayyaa dhufte jechuudha. Hunoo bifa kanatti dallaalli ijoollee Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa biyyarraa guuree dalagatti udii isin geessinaan dalagattan jee walitti guuree maallaqallee osoo hin gaafanne itti kijibaan sobanii jechuudha. Hoggaa gaxoofanii gara Somaalee yookaan gara Jabuutiidhaa fidan maallaqa achitti irraa buufatanii achittis gartee sodaachisanii maallaqa irraa buufatanii ammas hoggaa baharaas baasan ulee lammaffaadhaa asitti ulee eegalanii maallaqa irraa buufachuudhaaf miidhaa hedduu irraan gahaa jiranii bifa kanatti isheenis amma dhalaasan irraa nama tokko jechuudha. Dhalaalee Oromoodhaa hedduun miidhaa kanaan miidhaa ulee isaaniitiin kanaan kan harkaaf miilli dalaguu didee miidhamu qaamni hir'atu kan lubbuun baatu kan gartee akkasitti qaama hir'ummaan mudatu hedduu jira. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa namarra keessu kana information isaa fuutanii akka gartee bakka jirtus akka qabamu keessattuu warri biyya jirtan akka dubbii dallaalaa dhageessanii wayyarraa hin baane akka miidhaa namarraan gamu kana adda baafattan akkanumatti caljettanii akka hin deemne isiniin jenna.
nuti asitti hoggaan fi namoota Oromoodhaa hedduu bakka adda addaatti agarree kan miidhame kan dallaalli hoggaa namni dhukkubsate karaa darban ni darban ofirraa jechuudha. Wana akimaa dura geessanii fa'aadha ofirraa darban. Maaliif maallaqa irraa bu'uun maallaqa akka irraa bu'uuf abdii waan irraa hin qabneef jecha. Kanaaf nuti osoo asitti carraa rabbiin nutti fiduu baatee nuti fuudhuu baanne takka duutee jirti takka karaa gubbatti akkasumatti hafti jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti dallaala informaationa fudhadhaa odeeffannoo fudhadhaadhaa biyyarraa akka hin baane dallaalli kijibaan biyyarraa nama oofaa. Kanaaf ammallee dallaalootii miidhaa namarraan geggeessu kana akka gartee bakka argamutti akka to'annoo jala oolu akka qabamu yaalii goona. Kana naarsitti nuutu fuudhee koominitii Oromoo Yemen sanaadha. Mucayyoo tanas kararraa akkasitti dhukkubsattuu fuunee dhalaalee hedduu bifa kanaan akkamatti fuunee mana yaalaa geessinee akka dandeenyutti bira dhaabbannee gargaaraa jirra. Kanaaf isiniif dhaamsa keenya kana akka dhaggeeffatanii irraa fayyadamtan isiniin jenna. Nagaan naa jira.